Yeroon kootis amma dhufaa jira. Yeroo tokko arbaa fi sareen yeroo wal fakkaatutti rimaa hafuuti. Booda irratti sareen ji'a sadiin booda saree jahaa dhalte. Achi boodas sarittiin ji'a jaha turtee rimaa biraa fuutee saroota 12 ol ta'an dhalte. Itti aansuudhaanis ji'a 18ffaa isiittis yeroo sadaffaa isiitiif saroota jaha dhalte. Ji'oota 18 kana keessatti sareen sun yeroo sadii irra deebitee dhaluudhaan saroota hedduu dhaluu dandeesse. Booda irrattis arbi isii waliin rimaa fuudhe sun hanga ammaatti arba tokkollee akka hin dhalin hubatte. Arbicha bira deemtees akkana jetteen, dhuguma rimaa garaadha qabdaa. Yeroo jalqabaa waliin rimaa fuudhee turre. Ani achiin booda yeroo sadiif saroota hedduu dhalee amma saroonni hedduun isaanii gurguddatanii jiru jetteen.